ይህንን ቪዲዮ ማታ ለቅቄው አስጠፍተውታል ሙሉ ለሙሉ። ፕሊስ እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ድጋሚ ለመስራት ስለተገደድኩኝ በቻላችሁት አቅም እንዳያስወርዱት በደንብ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። አደራ አደራ፣ ድጋሚ ስሙት። በኋላ እኔ ዘፈን አልሰራም። እሺ ማርያም ጌታ ነው ዋይ አመንታ ስርቲን ቤከኒ akkasumas immoo amantaan dhugaan kamiidha jedhaniiti sirriitiin qo'atanii erga qo'ataniin bira ortodoksii tawaayidoon dhugaa ta'uu ishee erga baraniin booda maal godhu gara mana amantaa ortodoksii ishee sirrii kan taate kanatti dhufuu jechuudha obboleewwan. Kana kinoo amantaan pirootestaantii dhugaa waaqa. Kanuma kinoo. Mee amma poolisiidha moo maalidha amma kun taa'ii maal jedhama amma kun maalidha akkamitti ibsama? Maal jedhama yaa Rabbi? Ara waaqayyo lubboona sinifaa kennu dhugaa laphee deebii sinifaa kennu waaqayyoon mana isaatti akkas hin deeffatu. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessaan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtan. Ani nagaa koodha galata waaqayyoo akkam meesin homaan jettanii miti. Dhugaa waaqayyoo samuuna kana baay'ee banne dhugaa dubbachuu fi dhimma tajaajilaa ta'e sanumaaf banne obboleewwan keenya akkam jirtu irra deebiidhaanii nageenyi akkamii hojiin yeruuf jireenyi bareeda. Hundumti keessan biyya keessas biyya alaas kan teessan arraa ergaawwan sadeenii fi akkasumas immoo wanta addaan siniif qabadde jira gati ta'eef hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana aga xumuraatti nu hordofaa siniin jenna. Akkasumas immoo warroonni mana kanaaf haara taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo muraasa keessatti 5,000 galuuf jirra gati ta'eef 5,000 nuuf galcha daddafaati siniin jenna obboleewwan keenya sabiskiraayibii keenya. Warroonni sabiskiraayib nu gootan immoo sheer koppii linkii gochuu hin dagatinaa maqaa waaqayyoon siniin jenna jechuudha. Egaa har'a wantoota sadeen qabadde jira. Kanaafis immoo wantoota sadeen kanarratti dubbannaa jechuudha obboleewwan keenya. Jalqaba irratti waa'ee amantaa irratti jechuudha. Waa'ee amantaa ortodoksii fi amantaa pirootestaantiiti jechuudha. Innis maalidha? Mee obboleewwan keenya xiqqoo bebbeekamne jedhu. Yookaas immoo sooshaal miidiyaadhaan beekaman artistotas ta'uu danda'u akkasumas immoo wantoota garaagaraa ta'a. Mee obboleettii teenya waan taazabeen qaba gati ta'eef amma dhuma laalati mee obboleettii teenya kana laalati isin immoo firdii itti laadda nus immoo boodatti jechuudha wanta dubbannu qabna gati ta'eef isti ilaala. ይህንን ቪዲዮ ማታ ለቅቄው አስጠፍተውታል ሙሉ ለሙሉ። ፕሊስ እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ድጋሚ ለመስራት ስለተገደድኩ በቻላችሁት አቅም እንዳያስወርዱት በደንብ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። አደራ አደራ፣ ድጋሚ ስሙት። በኋላ እኔ ዘፈን አልሰራም። እሺ ማርያም ይተነስ እሺ egaa akkuma argitanii obboleettiin teenya tuni diraamaa Alfaa Fiqir kan jedhu keessatti hojjetti jechuudha. Duraan ortodoksii jabduu turte dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuudha. Garuu immoo hiriyaa ishee Feyoori jedhamtu tokko waliin osoo hiriyummaa amantaa isaanii wal dhaggeessi jiru hiriyummaadhaan kaanii gorsa isheetiin jechuudha. Har'a kinoo amantaa addabaabayii irratti amantaan koo pirootestaantiidha jetti kinoo dhugaa waaqayyoo dubbachuuf. Innaa maal siniin jechuun barbaade obboleewwan keenya biyya alaa jirtanii biyya keessas kan jirtan hundumti keessanii yeroo hiriyaa obboleewwanii yookaas immoo hiriyaa waliin deemtan hiriyaa waliin turtan hiriyaa yeroo hunda sa'aatii keessan waliin dabarsitan osoo dhugaa waaqayyoo amantaa keessaniin faallaa osoo ta'uu baatiin jedhan. Maaliif jennaan gara abiddaatti gara hin taanetti sin of hubattiteef. Namoonni baay'een har'a amantaa fi hiriyaa gargar baasuu dhabe dhugaa waaqayyoo. Amantaan hagam akka ulfaataa hagas akka kabajamaa ta'e namni garuyyuu dhiqqeessee hiriyaa isaatiif jecha gorsa obboleessiin gorsu jecha dhugaas ta'e osoo hin beekin laalaka namni har'a dhugaa waaqayyoo baraa jira jechuudha. እና obboleettii keenya kanarraa maal baranna maal jette mee ilaala jecha ishee keessatti maal jette ani hin sirbu maaliif ani pirootestaantii waan an ta'eef ammaa jetti duraan immoo sirbaanta. Kana jechuun ikkoo mana amantaa ortodoksii tawaahidoo sirba hin eeyyamti jechaa jirti jechuudha. No akkasii miti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Gonkumayyuu manni amantaa ortodoksii tawaahidoo sirba eeyyamte sin beektu hin eeyyamtus
Garuuyyuu namni seera isheen kabajuudha malee ni yemmu jechuudha. Garuu amma isheen Protestaantii taate bakka namni akkan sirbi. Dhugaa Waaqayyoo akka warra Protestaantii yookaan amantaa Pentee kana sirban hin jiru. Isuma dhugaa dubbanna yoo ta'e. Yoo ragaadhaan dubbanna ta'e. Kanaaf isaan maal godhu aasaa yookaas immoo jecha bichaadha malee hojiin kan jechuudha. Hojiin kan agarsiisu ara sirrittiin yoo banne waa'ee amantaa keenya Ortodoksii ta'edha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keessan obboleewwan keessan filadhaa. Bakki ooltan dhugaa Waaqayyoo bakki ooltan baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf akka hin banneef akka ibiddatti hin banneef dhugaa Waaqayyoo akka daandii ishee sirrii Ortodoksii tawaahidoo kanarraa amantaa Kiristoosiin hundoofte kanarraa akka amantaa sobaa kanatti hin jijjiiramnee fi jabaattanii dhaabbachuun ni dirqama jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa Waaqayyoo kana kan jedhuu fi namoota baay'ee argaa jirra jechuudha obboleewwan keenya. Garuu immoo baay'een isaanii kan deeman kuni osoomaa waa'ee amantaa Ortodoksii hin beekinidha hubadha. Waa'ee amantaa Ortodoksii osoo waa tokko illee hin beekin, waa'ee iccitii Sillaasee hin beekin, waa'ee iccitii foonii yookaas immoo iccitii namummaa hin beekin. Lala iccitii qurbaanaa maal akka ta'e osoo hin beekini amantaan kun soba jedhanii jijjiiranii amantaa Protestaantii yookaan Pentee ta'u. Warri garuu immoo karaa Penteeti yookaas immoo Protestaantii irraa dhufan mee hubadha. Sirrittiin amantaa qo'atanii waa'ee amantaa sirrittiin beekanii hubadha. Waa'ee amantaa sirrittiin beekanii akkasumas immoo amantaan dhugaan kamiidha jedhaniiti sirrittiin qo'atanii erga qo'ataniin bira Ortodoksii tawaahidoon dhugaa ta'uu ishee erga baraniin booda maal godhu gara mana amantaa Ortodoksii ishee sirrii kan taate kanatti dhufu jechuudha obboleewwan. Ilaa waddaa hagaam akka dogongoru keenya osoomaan beekin waa'ee amantaa isaa osoomaan beekin amantaan jijjiira. Maaliidhaaf? Jinnaadhaaf yookaan immoo qabeenya argachuudhaaf. Dhugaa Waaqayyoo qabeenya argachuudhaaf meeqatu nama meeqatu ta'a jechuudha. Qabeenya biyya lafaa kanaaf jechuudha. Inni akkas akka hin taane jechuumaaf obboleewwan keenya. Dhugaa Waaqayyoo sirrittiin jabaanne dhaabbachuun ni dirqama keenya jechuudha. Sirrittiin jabaachuu qabna jechuudha obboleewwan keenya. Kanaaf har'a gorsa kana dabarsuun dhufe. Eshi viidiyoonni biraa immoo obboleetti teenya ergaa jabduu waa'ee gaa'ilaa irratti taasistee tokko siinii qaba. Dhugaa Waaqayyoo bara kana keessa bara akkatti gaa'ilaa waliin dhaggeeffannee deebinamee dhugaa Waaqayyoo haga xumuraa dhaggeeffadha afaan Amaariffati garuu inni kana afaan Oromiffatti ilaala. ኃይላብ ንቃቱ ሊራንሶን ባል አድርጌ ስቀበል ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ወይንም በቀድሞ ዘመን ቅዱሳን ሴቶች ለባሎቻቸው ጌታዬ እያሉ እንደተገዙላቸው ልገዛልህ ላከብርህና በሚያስፈልገው ሁሉ ምቹ ረዳት ልሆንልህ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በፍርሃትና በታማኝነት ባንተ ብቻ ጸንቼ ለመቆም ሁሉም በህይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር መልካሙን መታመን በመሰከረ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መላእክትና እዚህ በተሰበሰቡ ምስክሮች ፊት ቃል Waaqayyoo jechi kuni bakka dhugaa dubbachuuf jechuudha gaa'ila keessatti hojiitti kan hiikamudha. Ilaa hubadhaa. Amma obboleettiin teenya jechi ishiin kaaste kuni hojiidhaan kan argisiifamudha. Dhugumas isuma dhugaa afaan qofa osoo hin taane hojiidhaan kan argisiifamudha bakka. Hojiidhaan. Rabbi namni hundi yoo osoo kana hubate gaa'ila milkaa akka jiraatu sirrittiin abdii qabna jechuudha. Maaliif kitaabni qulqulluunis kana jedha gati ta'eef. Kuni sagalee dubbii Waaqayyooti ilaala. Akkattiin immoo shamarreen jabduun waa'ee kanaa beekuun ishee baay'ee nama dinqisiisa dhugaa bara kana keessa sanuu dhugaa eebbifame jennaan Waaqayyoon ishee eebbisu. Viidiyoon kun immoo baay'eema sin ajaa'iba jechuudha. Mee viidiyoo kana haga xumura dhaggeeffadhaa. Mee jara ilaala jara kana. Kana kinoo amantaan Protestaantii dhugaa Waaqa. Kanuma kinoo. Mee amma poolisiidha moo maalidha amma kun taa'ee maal jedhama amma kun maalidha akkamitti ibsama? Maal jedhama yaa Rabbi? Gara Waaqayyoo lubboon isiniif haa kennu dhugaa laphee deebii isiniif haa kennu Waaqayyoon mana isaatti akka isin deeffatu. Baay'ee nama ajaa'iba Rabbi. Hoo